nu waliin tura. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya tamsaasni BBC Nairobi irraa kallattiin isin bira qaqqabu amma jalqabeera. Qabiyyeen galgala kanaaf soneeffanne Oromiyaa keessatti namoota 100 qorataman keessaa jiddu galeessaan namoota 20 ol irratti vaayirasichi argamaa jiraachuu. Namooti dhibee kanaan qabaman baay'een isaanii hammaataa jiraachudha. Kan Oromiyaa ammaa yoo fudhanne fiibar kan ta'anii kriitikaalii maashinii jala kan jiran gara nama 50 jechuudha guyyaa. Maanguddoo godambaa dhuunfaa isaaniitti meeshaalee aadaaf seenaa saboota garaagaraa agarsiisan Abdallaa Shariif. Mana itti jiraadhutti walitti qabee gaafa san ijoollee afurii fi jaartii xiyyaallee meeshaa wajji amata 17 wajji buluu wajji taa'urraa dhukkuba asmii qabe. Baqattoota abidda mana hidhaa Yemeniitiin lubbuu dhabanii fi namoota Tigraay irraa gara Sudaanitti baqatan gabaasa laallatu qabna. Qopheessaan beekaa Toomaatee amma xumuraatti hordofaa. Baqattoota abidda mana hidhaatiin Yemenitti lubbuu dhaban keessaa 43 achumatti awwaalamaniiru jedhe ministeerri Ajaalaa Ethiopian. Dubbi himaan ministeerichaa Ambaasaadder Diinaa Muftii ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin namoota awwaalaman 43 keessaa meeqa lammiilee Itoophiyaa akka ta'an addan baanee jedhan. እዛ እስር ቤት ውስጥ አመጽ ነገር እንደተነሳና እዚህ ሁቶቹ አካባቢ mana hidhaa sana keessatti hokkorri ka'ee hidhattoonni huutii naannoo sana to'atan gaazii mimmaanessu akka gadhiisanii fi kun ka'umsa ibiddaa akka ta'edha. Kun gabaasa jalqabaa arganne keessaa tokko kan mirkanaa'ee miti. Sababa kanaan abidda ka'ee lammiileen hedduun lubbuun isaanii darbeera. 43 ta'u. Kana keessa lammiileen Itoophiyaa akka heddummatan tilmaamna. Filannoon biraa waan hin turreef 43 guyyaa 3 dura achumatti akka awwaalaman ta'eera. Imbasiin keenya Oomaan jiru eenyummaa namoota du'anii adda baasuuf hojjechaa jira. Warra hafan achi baasuuf carraaqqiin eegalameera. IOM, Red Cross fi UNHCR waliin ta'uun hojjechaa jira. ቻቸው እንለይልን ስራ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው. Itti dabaluunis baqattoonni 150 ta'an har'a gara biyyaa akka deebi'an dubbatan Ambaasaadder Diinaa Muftiin dhimma hidha haaromsaa ilaalchisee gaaffii Afrikaa, Ameerikaa, Gamtaa Awurooppaa fi dhaabbanni biyyoota gamtoomanii jaarsummaan akka marii biyyoota sadanii irratti hirmaatan Sudaan gaafatte nu bira hin geenye jedhan. Fedhiin Itoophiyaa marichi qindeessummaa Gamtaa Afrikaatiin akka itti fufuudha jedhan. አንደኛ ኦፊሻሊ ኢትዮጵያ በዚህ በኩል የደረሰን ነገር የለም። Tokkoffaa karaa sirnaawaa ta'e wanti nu dhaqqabe hin jiru. Lammata immoo marii biyyoota sadeenii taajjabaa kan turan eenyu? Gamtaan Awurooppaa taajjabaa ture. Ameerikaan taajjabaa turte. Gamtaan Afrikaa qindeessaa marichaa ture. Nuti furmaanni kan argamu marii biyyoota sadaniin qofadha jenna. Gama biraan gamtaan Afrikaa ka'ee galee qajeeltoo rakkoo Afrikaaf furmaata Afrikaa jedhuun Afrikaan kibbaa marii eegaltee amma Koongoon kan itti fuftee jira. Nuti sana maaliif fiixaan hin baafnu yaada jedhu qabna. Nuyi marichi bal'achuu fi dhiphachuu irraa rakkoo qabaannee soo hin taane Afrikaan dhimmicha furuu ni danda'a amantaa jedhuun. ከሚል የጽኑ እምነት እየተነሳ Weerarri koronaa vaayirasii erga Itoophiyaa seenee waggaa tokko keessatti lakkoofsi namoota guyyaatti qabamanii fi vaayirasichaan du'anii olaanaan torbanoota darban keessa galmaa'u ministeerri fayyaa beeksise. Guyyoota 10 darban keessa qofaatti namoonni 149 vaayirasichaan lubbuu kan dhaban yoo ta'u lakkoofsi namoota kutaa yaalaa cimaa keessa jiranii yeroo jalqabaaf 400 ol ta'uu ministeerichi himeera. Naannolee biyyattii vaayirasichitti hammaatee jiru keessaa tokko kan taate Oromiyaa keessatti namoota 100 qorataman keessaa jiddu galeessaan nama 20 ol irratti vaayirasichi argamaa jira jedhu hoogganaa itti aanaan biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Darajjii Abdannaa. namoota guyyaa guyyaatti qoramatan keessa namoota dhibee kanaan qabamanii gara averejjiidhaan gara persentii 20 oliiti ka guyyaa guyyaatti jechuudha. Duraan yeroo guyyaatti namoota 4,500 qorataa turre namoota argaman baay'inni isaanii ol ka'a. Garuu poozitiivitii reettiin isaa namoota qorataman keessaa yeroo laallu persentii 4 hin caalle jechuudha. Maaksimaam yeroo tokko duwwaa gara persentii 5 dhaqe malee jechuudha. Amma garuu namoota qorataman lakkoofsaan xiqqoodha kan qorataman keessaa garuu namooti dhibeen kun irratti argamu persentaa 20 oliidha jechuudha. Kanaaf poozitiivitii reettii yookaan immoo namooti qorataman keessaa namooti dhibee kana irratti argamu yoo ilaalle baay'inatu akkuma dabalee namooti qabaman dabalaa jira kan inni agarsiisu jechuudha. Keessumaa ji'a kana keessa namooti du'an dabalaa jira. Akka biyyaatti soo fudhanne guyyaa guyyaatti amma gara nama 27 guyyaa tokkotti kan du'an jiraani nu biratti solmoosti namooti guyyaatti 2-3 caalaan jaallee dabalaa dhufaa jira jechuudha. Amma kun immoo kan inni agarsiisu namooti dhibee kanaan qabaman baay'een isaanii hammaataa jira jechuudha. Kan Oromiyaa ammaa yoo fudhanne fiiver kan ta'anii
critically maashinii jala kan jiran gara nama 50 jechuudha guyyaatti. Akka biyyaattis gara namoota 400 fi wayii jechuudha. Duraanii namoota 20-30 caalu ta'e nu biratti immoo nama tokko yookaan nama 2 caalu. Amma yeroo ammaa kana namoota 300-400 galaa jira jechuudha namoota critically severe condition keessa jiranii yookaan immoo dhibeen kun kan itti hammaate jechuudha. Kun kan inni agarsiisu haaluma namooti dhibeen kun itti hammaate dabalaa deemu namooti du'anis dabalaa deema jechuudha. Kanaaf haalli isaa kan xiqqoo yaaddessaa jechuudha amma kan jiru. Dhimmoota weerarri vaayirasichaa akka hammaatu taasisan keessaa tokko uummanni vaayirasicha xiqqeessee ilaaluudhaa jedhu obbo Darajjee Abdannaa. Rakkoon isaa tokko namooti mala ittisa dhibee kana nafeeffachuu dadhabuun sinsinnaa'uun dhibee kana xiqqeessanii ilaaluun gama biraatiin immoo namooti qabaman xiqqaa waan lakkoofsaan ilaalaa deeman xiqqoo fakkaata garuu waliigalan immoo namoota qorataman keessa namooti qaban baay'eedha waan ta'eef dhibee kana xiqqeessanii ilaaluu irraa kan ka'e xiqqoo haalli jiru ammaataa kan dhufe ta'uusaa agarsiisa jechuudha. Lammaffaan namooti haguuggii afaanii funyaanii uffatan akkuma jetti lafa waltajjiitti haa ta'u lafa hawaasummaa adda addaatti namooti already dhiisanii jechuun danda'ama jechuudha. Kun immoo akkuma sila kaa'e dhibee kana xiqqeessanii ilaaluun keessumaa immoo gara biraa namooti dhukkubsatanii wiirtuu yaalaa galan baay'een isaanii mallattoo illeetu agarsiisin waan ba'aa turaniif dhibeen kun akka miidhaan geessisnetti salphisanii ilaaluun kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya oduun gaggabaabsee isinitti himan badhaasa giraamii baranaa irratti artist Haacaaluu Hundeessaa ogeeyyii industirii muuziqaa keessatti maqaa guddaa qabanii fi bara 2020 lubbuun darban keessatti yaadatame. Dilbata Ameerikaatti sirna gaggeeffame irratti dhaabbatichi ogeeyyii ogummaa isaaniitiin hawaasa muuziqaa addunyaaf gumaachaniif kabaja kennuu ibseera. Paarkii gaarreen Arsee Cilaaloo Gaalamaatti ibiddi qabate guyyoota 5f otoo hin to'atamne itti fufuun himame. Lafa margaa beelladootaaf jecha ibiddi paarkichatti qabachuusaa itti gaafatamaan paarkichaa obbo Muhammad Tifoo FBC'tti himaniiru. Balaa ibiddaa qabate kana keessa qooda qabaachuudhaan namoonni shakkaman 16 to'atamuun ibsameera. Ethiopiyaa dabalatee imaltoonni biyyoota afurii United Kingdom seenuu dhorkamane. Mootummaan England COVID gosti haaraan gara biyyattii seenuu mala sodaa jedhuun imaltoota Ethiopiyaa, Oman, Somaaliyaa fi Quatar gara biyyattii seenuu dhorkee jira. Obboleettiin hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Ameerikaa jecha cimaadhaan akeekkachiifte Yoo Joong Ameerikaan wayita ammaa kanatti waan biyya ishee haarsaa waan raawwatteef yoo raawwatte isheedhaaf wayyoo jette. Kim Yoo Joong Kooriyaan kibbaa Ameerikaa wajjin leenjii loltummaa eegalutti aartee kana dubbattee jedhamee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabanne isaan kana. Gara qabiyyee sattaanutti yeroo ceenu lola naannoo Tigraayitti waraana mootummaa federaalaa fi loltoota TPLF amanamoo ta'an gidduutti sadaasa darbee dhalate baqachuudhaan lammiileen Itoophiyaa 60,000 caalan gara Sudaanitti baqataniiru. Baqattoonni gara simalan wayita ammaa kana haala akkamii keessa jiru laata? Maal himatu? Gareen BBC torbanoota muraasaan dura gara Sudaanitti imaluudhaan baqattoota kaampii garaagaraa keessa jiran haasofsiisee ture. Beekaa Toomaa gabaasa qopheesse qaba. باخذ خبيدي أنا 7 عام تقميته مفنقالنا خزي سالساي غزي yeroon kun ulfaataadha. Annama ganna 70 ta'ee yeroo sadiin qeerraa buqqa'e kan akkasa kanaa takka nagarra. Lubbuun baanii irra jedhama malee hin baane halkaniif guyyaan bo'a. أتدريت بخيات الأخوان Obbo Gabra Egzaabeer Haayila Sillaasee lammiilee Itoophiyaa 60 ta'an lola naannoo Tigraayin qeerraa buqqaanii Sudaan kaampii baqattootaa umroo kubaa jiran keessaa tokko yeroo lammataaf jiruu baqaaf saaxilamani. Bara dargii rakkoo isaan mudateen baqatanii waggoota 10f Sudaan jiraatan bultiis ijaarratanii ijoollee 2 horan. Dargiin kufee ganna 3 booda Tigraayitti deebi'anii lixa Tigraay jiraachaa turan. Waggoota 27 booda irra deebiin akaakayyuuwwan isaanii waliin gara Sudaanitti baqatan. درجي تواجي إنايو درجة هو واجه إنك كلجن Dargii waliin wal lolaa turre. Dargiin garuu qonnaan bultoota hin fincille hin ajjeefne manni namantaa hin gubne fooyyee qaba ture. Kuni garuu obbolaan keenya ni qalaman qaroo dhabeeyyiin qalamaniiru. Abbaa amantaa koo Lubaa Gabra Tsaadiqaan dabalatee abbootiin amantaa qalamaniiru. Asitti biddeena mishingaa nyaanna waan irra rafnus arganneerra. Qalbiin garuu warra biyya keessaa beela'aa jiran bira na jirti. Nama hedduutu beela'aa jira kan gargaaru hin jiru. Kana hunda yoo yaadu guyyaatti dhaladheen abaara. الحقي أنا المفترى يحزنني Baqataan biraa kaampii Tunyaad Baa jedhamu keessatti dubbifne Mulgeetaa Barhee seenaa wal fakkaataa qaba. اتولدت هنا في معسكر التنبا Asuma kaampii kana keessatti dhaladhe
baqataa ta'een jiraadhe. Asumattiin baradhe. Asuma keessattiin gaa'ilas ijaarradhe. Waggoota 20 booda kunoo baqataa ta'een ijoollee koo waliin deebi'ee dhufe. Maatiin koo baqattummaan dhufanii asitti dhala godhachuu nutti himan. As jiraachaa turre. Biyyi nagaa taanaan deebine. Humaraatti jireenya gaariin qaba ture. Ijoolleen koos achumatti barataa turan. Amma mootummaa kanaan buqqaanee as dhufne. Ani baqattummaan guddadhee ijoolleen kiyyas hireen isaanii sanuma ta'uun na gaddisiisa. Deqqee uunnaaf siddeet ka'abii holloo kabbii duqqiyaanis hasaab zee bullu baqa. xumura irratti gara Harar isin geessina. Abdullaahi Alii Shariif yookiin immoo Abdullaa Shariif jedhamuudhaan beekamu maanguddoo ganna 69 dhalataa Harariiti. Magaalaa Hararii keessatti godambaa dhuunfaa meeshaalee aadaa fi seenaa uummata Hararii kan Oromoo kan Somaalee fi saboota kaanis agarsiisuu qabu. Guyyoota muraasaan dura Yuunivarsiitiin Haramayaa digirii dooktoreetii kabajaa kenneefii jira. Turtii gabaabaa wajjineen goonee jirra. Akkamiin meeshaalee kana walitti qabuu eegaltanii kan jedhuun gaaffii koo jalqabeera. Ani Harariidha. Gaafan high school qara'u taariika maal qabdan jaanii hoggaana gaafatan manguddoon gaafatte durni qabna amman qabna hoggaa ja'an identical crisisiin natti dhagayame. Eenyummaa kiyyatti daburraa. Sanitti amma taariikaniin qabaman qabu jee amma bilcheessuun eegale. Amata 1982 eegale maallaqa Hararii waraanaa huccuu uffatan kitaaba itti qara'an ka akkatti katabame ammas research paper ka bilcheessan gaa sansaniin eegale san qofaa miti ka Oromoos ka Somaalees ka Affaaris ka Argobbaas waliin qabee kan hoggaan wali qabus mana itti jiraadhutti wali qabee gaafa san ijoollee 4 fi jaartii tiyyallee meeshaa wajji amata 17 wajji buluu wajji taa'urraa dhukkuba asmi qabee san booda amata 17 mangistiin amma kanin itti jiru mana Haile Sillaasee gaafa bulchaa Harar ta'e ka jaaraniif akkittiin amma muuziyeemii dhaabe. Maal fa'aati kan isin sassaabdanii meeshaalee akkamiiti kan isin sassaabdan? Amma maallaqa dur ka Hararii Aksuumii fi ka biyya alaatis biyya 120 oliin qaba. Lammeessa kitaabota harkatti katabame. San keessattis irra hedduu afaan Arabiidha. Afaan Oromoo ta'ee harfiinsa ka afaan Arabitti katabame. Hararii Somaalee Oromoo tika katabames kitaabota nin qaba. Isaan keessaa mee umurii dheeraa kan hunda caala lakkoofsise hambaalee sassaabdan keessaa isa kami? 147 ka qabu Quraanaan qaba. Kaanis kitaabota harkatti katabame olis kitaaba san keessatti qubee Oromootti ka katabame illee Koda 880 takka. 880 takka. Kitaaba afaan Oromoo sana eenyutu barreesse? Abuna Yaaqoob. Mee magaalaa Harar ja'a. Eessarraa yookaan isin argattani meeshaalee umurii dheeraa lakkoofsisan kana? Amma maali seeta duraan nam tokkollee nan amanugaa ni gurgura ja'anii. Amma eega wali qabuu eegale. Uummannis dhufanii ilaaluu eegale. Amantii namaan harkadhe. Sambooda Amaarinis kasaafida, Oromoon kasaafida, Argobbaan kasaafida, Somaaleen kasaafida. Amma kaniin guura keessatti 160 ol ummataan naaf kenne. Adariin jiru, Harariin jiru, Somaaleen jiru waliigala isaanii naaf kenne. Mee hambaalee hagam ta'u waliigalatti muuziyeemii keessan keessatti kan argamu amma hagam ta'a waliigalatti? 13 oliidha. Taariikaaf hin guure malee hin gurguru. Abbaa takallees hin gurgurre ila ammaas hin gurguru. Ani yoon cinqamallee daabboo takka ammaan dhabuu ani hin gurguru. Seenaadha. Taariika Oromoodha. Taariika Harariidha. Taariika Somaaleedha. Taariika Affaariidha. Gurguruu fi naggaatee ta'uufi miti kan hin bitani. Seenaa keenya eeynee ijoollee dhufuuf dhaloota dhufuuf kaayuufi malee ani gurguruufi miti. Galii ittiin argattu waan bu'aa ittiin argattan jira namni daawwataa dhufe? Amma silaa durnuma jiraahi yoo gahii yoon taanes amma taatu xiqqoo koronaaf jecha namni xiqqaatee jira hasaarumatti jirra. Sana dura mee amma argattu? Wallaahi baatitti 25 numa arganna. Sagantaa keenya gara goolabuutti fidnee jirra. Beekaa boruu qophicha qopheessee jira. Hirphaa gammachuu isiniif dhiyeesse. Odeeffannoo dabalataa hedduu marsariitii keenya irraa argachuu dandeessanii waan nu caqastaniif ulfaadhaa galatooma nagaatti bulaa.